Kinadi sifin janana didde inni satu telali kadidde Kinadi sifin janana didde barbadaha te har gumanu shidde Sabbonaf sabbontu ormummaan bontu kadinni ari'ee biyya isa baase jechi kun ilaaltu. Qabsoo itti jira saban gurguran hin dalayne shira. Deeggarsaaf gargaarsa sabaa itti jira. Warri dubbiin laaltu namoota garbiraa qalbiin dhageeffadhaa gargar baasee jira. Warri dubbiin laalu warra maqaa dhaabaa xurii itti faalu. Warra dhaabaaf saba gargar baasuu yaalu. Warra sabaaf saba jette hin gaalu. Qabsaa fakkaatee ka qabsoo awwaalu. Jarri sun ennuu sabnu hin wallaalu. Ka saba cirate ka waraana diige ka qawwee gurgure ka diina wajjinuu kaleessa gurgure. Kenya keessatti ka keezi Oromoo Amaaraa fi Tigiree gurgurachaa ture. Finfinnee keessatti warra garaaf jedhee diinaa afaan furee qabsaa'aa Oromoo qabsiisaatiin ture. Kaakumaa keessatti baqataa warra walit diree bu'aa jeeqamaati warra nyaate firee maqaa Oromooti warra guure hiree kanneentu keessattiif alattis Oromoo dararaa warri dubbiin laaltu jara kanaa bara warri dubbiin laaltu jara kanaa bara qalbiin dhageeffadha. Kinadi sifin janana didde inni satu telali kadidde Kinadi sifin janana didde barbadaha te har gumanu shidde Keram sachi soate gugururina nate Keram sire keram sa gururina kanyate Wari kale biyatu biya gurgura bate Wari kale bosona kawe gurgurte ate Wari kedi Oromo birring gurgura bate Hadas kuno asittis chasa dirir sukate Biye jiru Europa wal gurguru waita Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha ma harkafuuni kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo baga jiru. Mee yaada xixiqqoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Waanuma guyyaa kaleessaa irraa xiixaa deemnu wayii xiqqoo isii ofirraa dhoosa. Isiniif galaa miire. Inshallah waanuma xiqqoo tokko mee haasaa kaleessa Jeneraal Kamaal ta'ee hadda Feesbuukiin guutuun daddaqaa oolee bar inuman cufuun silaa akka namni loluuf akki namni hedduu dallaneef silaa Feesbuukiin kama cufamuuyyuu kale as jechuu dubbiin dallansuu baay'een barbaachiftu namni suuta sakanni jedhee waan dubbatame kana kiiloo irra kaayee madaala irra kaayee meejar godhee silaa waa dubbata akkanuma ol kaaniiti dubbii qaccee qabatanii jecha tokko tokkoon keessaa buxaa arrabsuu fi nama balaaleffachuu fi gantuu jechuu fi maal jechuun kuni waan kanarra baratame waan baay'ee nama dinqisiisuullee miti. Namoonni gantuu namaan jedhu hoo nama hagam maal hojjetamanii beekamanii warri gantummaa fi gandummaa fi maarree waan garagaraa namaa qoodu isaan warra hagam gayu maali isaan kanama hojjetu namootuu gantuu jechuu maali jechuu garagaraa maqaa garagaraa namaa qoodan kuni namoota hagam gagayu maal dalagan isaan wanni isaan dalagan wama lama qabsoo Oromoo keessaa qooda qaban tokkoffa warra nama arrabsu warra gantuu namaan jedhu Oromoo gante akkana taate kalee akkana goote namaan jedhu kun wama lama qaban qabsoo Oromoo keessaa hamtuunis ta'ee toltuun harka ni qaban namni kumiyyuu qooda walii kennuu yoo jiraate rakkoon hagana gaga'u kun hin saaxilamu kaleessa
wal bokossuuni rakkoo akkanaafiiti. Oromoo wal bokossitu, dhaabbileen siyaasaa wal bokossitu rakkoo akkanaa kana fiddi. Gaheen isaan qabsoo Oromoo keessaa qabanii warri sooshaal miidiyaa kun ana dabalatee maaliidha yoo jenne, tokko dubbii irratti haasa'ame ayfuunee bokossinee saba gargar diigu qooda nu keessaa qabne. Lammaffaa ka hojjetu hujii dhoowwinee arrabaan kabajaa irraa fuunee xiqqeessinee akka inni qabsoo Oromoo tanaa jibbu godhu karaa kanniin harka keessaa qabna namni baay'een. Dhugaa miidiyaa kanarratti jijjiiramni akkamii dhufee jira? Dhufee jira sirri. Sooshaal miidiyaa kanaan qabsoo Oromoo hoogganee warri ogummaa itti qabu, warri beekumsa gahaa itti qabu sadarkaa amma nam waan fedhe dubbatuu danda'u kanarraan gahe. Hoogganee jira. Sooshaal miidiyaan faayidaa guddaa buusee jira. Akkasuma miidhaan inni qabu kunoo guyyaa akka kaleessaa kana fa'aa agarra jechuudha. Dhugaa dubbachuun gantu kinoo durallee homaa keessa hin jiru akka anaa kun gantu jechi jeneraal Kamaal dubbate jechoota sirriiti. Ofitti amantummaan dubbate. Akkamis sirriidha yoo jette ammarraa anillee biltsiginna jechuudha. Akka itti sirrii siif himaati dhageeffadhu, yoo waa dhageeffachuu ka dandeettu, yoo waa xiinxalluu ka dandeettu dhageeffadhu. Kitaaba tokko osoo garaa isaa banteen dubbifne womaa irraa dubbachuu isa waa'ee isaa himuu hin dandeettu. Haasaa namni tokko haasa'u yoo hin dhageeffanne, yoo waan dabree fi waan ammaatii fi waan si dura jiru walitti qabdee ka cuunfitee hin xiinxalline taate womaa dubbachuu hin dandeettu hin dubbatin. Dubbii qabcee qabattanii nama arrabsu qabsoo Oromoo ka duubat deebisee fi dhaabbilee Oromoota ganna meeqa walitti makamaa jedhanii bakka tokko ta'a tokko deebi'aa jedhanii kadhatanii dadhamanii warra akkana nama arrabsu kanatu gargar diige. Diigama akkanaatiin dhaabbileen Oromoo fayyuu dadhabde. Warra yoo hooggansi tokko ol ba'ee waa dubbate arrabaan ati gosa san, ati gantuu, ati oppiidiyoo, ati shanee, ati maarree maqaa kana nama laxxafuun kanatu Oromoo mammadeesse waliin jiraachuu dhowwu. Warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan qoonni keessan kana jechuudha. Ana dabalate kana qoonni keessan gosummaa nama qoodu, gantummaa nama qoodu, maqaa namaa baasu, nama arrabsu. Kanaan qabsoon Oromoo achi socho'uu dadhabde. Kamaal eessaan biltsiginnaa deeggare? Eessaan biltsiginnaa gale? Dubbii Amnesty International irraa isinii ka'a. Dubbii sanirra maal jedhe? Amnesty International sirrii miti jedhe. Gama tokkocha qofa qoratee yoo ka dhiyeessu ta'e sirrii miti jedhe. Hayyee namni lamaa wallolee yoo ati anaaf ati wallollee ana qofa qorattee ana qofarraa gaafii kee waan gaafachuu qabdu na gaafattee badiisitu qabattee nam murteessite akkamis sirri? Hayyee akkamis sirri? Achuma booda kaasee jira. Wanni lola kana uume mootummaa akka ta'e yeroo garagaraa irra deebi'ee dubbatee jira miidiyaalee garagaraa irratti jeneraal Kamaal. Hayyee sammaaf wal bira qabdanii ilaalina. Lolli kun akka uumamuuf ka sababa ta'e mootummaa kan akka ta'e akka yeroo baay'ee ummanni abaa'oon baddu oppiidiyoon gaarii jedhee akka wal bira qabee nu fudhatuuf jecha kana godhan jedhee yeroo mara ka dubbate maaf kanaa wal bira hin qabina? Hayyee tole sanillee achi bira kuti. Dhaabbileen Oromoo gaaddisa hooggansaa jalatti
eenyu akka hooggansa kana uume beeytuu dura. Eega uumame maaf akka diigame beeytuu dura. Maaf nama akkanumatti ol kaatanii gantuu maarree arrabuma qabnaaf qofaaf hin haasa'inii bar. Sammuu qabaachuu barbaachisa. Dubbachuu dandeenyaaf qofan haasa'an. Waan dubbatan beekuu barbaachisa. Baratanii qofaaf nama hoogganan yookaan baratanii qofaaf haasayan beekan. Yoo feete maastarsii 8 qabaadhu. Wanni ati baratte yoo saba qarqaaruu kan dandeenye taate barnoonni kan kee woma takka namaaf hin godhu. Barnoonni ati baratte woo saba kan keetii faayidaa kan buufne taate yoo ka saba kee miidhuu naa hafu yoo ka faayidaan buufneef taate wanni ati hojjettu barachuun kan kee faayidaa tokkollee hin qabu. Barattanii yuunivarsiitii guraajeetii akkasii gosa teessan nuun laakka'uulleen faayidaa hin qabu. Kamaalillee gosa isaa haga dhumaa isinii laakka'uu danda'a yoo barbaaddan. Eenyutu eenyuun jaaj godhuu danda'a? Eenyutu eenyuun qeequu danda'a? Jeneraalli akka isaa hojjete deemee isaa qeequ hin danda'a. Hiriyaa kee laalladhu qeeqe yoo qeeqxullee. Hiriyaa kee laalladhu arrabsi yoo arrabsitullee. Akkitti Oromoon hooggansa dhabde yeroo cufa qabsoo Oromoon bilcheessite nyaachuuf deemtu diinni harkaa fudhatuufi ufii kennaa hooggansa wal dhoowwina. Ufii kennaa wal saamna. Wal hoogganuu hin dandeenye kan hoogganu jala deemuu hin dandeenye. Yoo wal hoogganuu fi walii hoogganamuu dandeette qofa bilisummaa Oromoos fiddi Itoophiyaa biyya jedhamtu tanallee Oromoon hoogganuu dandeette. Laali irra deebi. Oromoo yoo walii hoogganamteef waliif uwwaatteef situ na caalaa na dura dabrii akka gaafa Lammaa Magarsaa agodheesan goote ka dogoggorellee dogoggortee jirta gad dhaabadhu jettee wal dhaabuu dandeette qofa uf dura deemuu dandeenya. Sa'achi dhaaba. Dubbiin Jeneraal Kamaal Kalee dubbate dubbii sirrii wannan jedhuuf biyya san keessa yoo dhugaa dubbachuun hin jiraatin martuu polotikaa ofii sirreeffachuuf yoo ka haasa'u taate ka miidhamu saba nagaati. Wanni ganna lamaan dabre kanallee ta'aa ture kan. Akkitti ummanni kennallee miidhamaa turelleen kanu. Namuu dhaaba ofii jabeeffachuu qofaaf hojjeta malee dhugaa dubbachuuf Jeneraal Kamaal Kalee dhugaa jirtu. Yoo kaleessallee dhaabni isaa baduu dhugaa jirtu dubbata. Saniif yoo biltiginnaa ta'e biltiginnaallee haa ta'u. Waan gaarii. Mee dhaabbileen maan sadiinummaan sun yoo akka inni jedhe kanatti akkas kan hin ta'in maaf walii galuu dadhabde? Nam cuftuu dantaa mataa ofiitiif anatu si caalaa qofaaf yaati. Anatu si dura dhaabate, anatu qabsoo akkanaatiin deeme, anatu miseensa haganaa qabaa, anatu mallaqa haganaa qabaa malee tokkolleen dantaa ummanni kuni miidhamaa jira. Nu jala miidhamaa jira. Nutu hooggansa jedhee ufa honnu laalaa jedhee tokkolleen ka xiinxallee hin jiru. Tokkolleen. Kamaal Daawudiin aceeqala, Daawud Kamaaliin aceeqala, Jawaari Kamaaliin aceeqala, Kamaal Jawaariin aceeqala. Maruu wal morkii anas si caalaa malee wal caaltee caalmaa wal caaltu san walii kennuu hin barbaaddu. Hin barbaaddu. Kalee kunoo dhugaan isuma keessaan gabbaate tun tanaaf dhuga isiniin jedhu. Hayyee abaa'oo maaliif anatu sin hoogganaa? Gaaddisa kanaan hoogganuma malee maaf jedha dhaabni? Hayyee dhaabni kun yaada kana burqisiisee fide maa irraa fudhatanii walii hoogganamanii
والجلن ديمين كيادا مركسيسة كان أمي يا دقاري يعني ولي رافضتني قاعد يسومني مي ما في والجلن ديمين دانتا سبان قبن قوتو نسيتو ولا أباء ولا كفاء ولا باباء ولا بالسجنة قوتو نساء أناتوسي جالا والجالوف والمركو ملي سبا وجهتني والجالهم بيغن سبا وجهتني وصل والجالني سمني إبالو الناجالة ليكا كيسا فرأتو بيكا قبصون كفاء ولا كفابا ولا كم أرقاج الركان مرو ما ولدتو قاد سسنو دابتوكو قراني ولندمون دندئني ولي هوغنمو واللقاو هندندين كان ركون واني فيسبوك رت اللي ولا ربسون برباچي سوف كان بورا يومالين كل كبيرات دبين كيستي نما باي دلن سيفتتا انا ناقلت أما أنت نتي ورانا برباچي سا أورومو أكا متاكياتي أورومو فأما أنت نورانهم برباچيسو ورانا يوخا برباچيسو تاي همنا أدى أوروميا كيستي جابيساني إجارو دابني كموها بيجابولتو دابني كمو بيجابولتو همنا أدى أوروميا كيستي همنا بوليسي أوروميا جابيساني همنا برا أوماني أوروميا كيستي ورانا همنا كاب ورانا همنا كاب كبر أصو مرجع هيرو في مرتفعنا صدركا سنير كجين نتاتي بيجتنا ولدت دمنه أمتها خناف قاتشنا تأودن دو رابو برباچيس كابوسونا كيسا ديمو أورومو كاركارون دندو ما فين كاركار كول أيارون أبوليس إساتي بوليسين أوروميا أبوليس إساتي رايا إتسا بيا كيسا كدو ilmi Oromoo parsantiime qatachi keessa jira. Hayyee. Kana abaa'oo, paabaa'oo, kaafaa'oo maaf irra hojjatanii galchuu dadhaban. Martinuu ufii isiitiiyyuu waliin amantu waliin galtu. Kanaaf kalee Kamaal san dubbachuun maa barbaachise? Jeneraal Kamaal wanni san dubbatuun isa barbaachise wal dhagahuu hin danda'an kun illee kun waraana qabaana caala jedha. Kun illee kun miseensa uummataa baay'ee qabaana caala jedha. Kun illee gosa akkanaati na caala jedha. Kun illee mallaqa akkanaa qabaana caala jedha. Kanaaf wala ceeqaluuf wal saaxiltee jidduu mootummaatitti wal mooyachuuf. Haya. Dhugaan jirtu kana. jidduu mootummaatitti wal mooyachuuf Kamaal bilxiginnaa deeggareeraa kalee hin deeggar karaa tokkoon illee hin deeggar garuu dhugaa jirtu abaa'oo irraa kaafaa'oo irraa bilxiginnaa irraa dubbatee jira. Wama kana dura illee namni marti haasayaa ture kalee Jeneraal Kamaal dubbate gandummaa bilxiginnaa ta'uu kun maaliif mul'ate? Shiruma kalee isa ittiin kuffisan shiruma kaleessa maqaa isaa ittiin yakkaa turan kana baadhattaniituma akkasuma amantanii yeroo namni baay'een ittiin deemu argu jirra. Shira kalee isarra dalagamaa ture qorattee piruuf gootee jirta dhugaa ta'uuf dhara ta'uu Jeneraal Kamaal nama badiilee akkasii qaba nama dhaaba abaa'oo diige nama mootummaa wayyaanee erge nama akkanaati nama akkasiiti kana mee hayyee piruuf gootee
argitee jirta. Dhageettii qofaan warra amanuu jechuudha. Warri baay'ee warri nama arrabsu. Dhageettima qofaan warra amanu. Ta nama dubbadhe tanallee hin amantanii ay dachaatanii sirri. Kana wanni feesbuukii kanarra deemu. Mee tasgabbaayaa. Warri hojjetu haa hojjetu. Qeeqa ijaarsaa. Qeeqa waliif nama galchu. Qeeqa dhaabbilee Oromoo tana waliif fidu haa qeeqnu. Qeeqa Oromoo tanaaf naga buusu haa qeeqnu. Amma meeqalee warri Kamaali Jeneraal Kamaal irra duultanii gantuu maalii jettani? Maal uumtanis ni fakkaata. Ahaa, dhaabni abaa ollee nu balleessuuf akkana nurra hojjetaami. Wali ooftan takka. Paabaa ollee kaafaa olleen nu balleessee uf yafuuf akkana hojjetaami. Wali ooftan lama. Ayyee eessaa walii galtire? Dhaabbileen tokko haa taatuu jettanuufi. Akkamitti tokko ta'an ayyee? Akkasitti tokko ta'anii? Yaada araaraa maan finde? Yoo Kamaal dogoggore, yoo Jawaar dogoggore, yoo Daawud dogoggore, yoo Doktor Mararaan dogoggore, yaada araaraa qabattanii dhufuu maaf hin dandeenye? Yaada arrabsoo malee. Yaada biltsiginnan nama galchuu, Oromummaa namarraa mulquu, gosummaan nama arrabsuu. Kana malee maaliif mee? Yaada araaraa. Wanni Jeneraal Kamaal jedhe kanaaf sirrii miti. Bakki kun dogoggora. Hayyee yoo dhaabni waraana hidhatee, humni waraana hidhatee dhaabaallee miti. Humni waraana hidhatee mootummaa kana diiguu deemu dhufe nu warra mootummaa waliin dhaabatu jedhe. Hayyee amma osoo naannoo Amaaraa irra humni waraana hidhate tokko mootummaa amma jiru kana cabsuuf yaalii godhe kaafaa on biran mootummaan deeggaru abaa on mootummaan deeggaru. Hayyee osoo TPLF immaan kalee duuta jedhamtuun waraana hidhattee dhufte kaafaa on abaa on mootummaan deeggaru. Kuni biltsiginnan nama galchaa moo Jeneraal Kamaali ani waraanni abaa ka bosona jiru kana mootummaa waliin itti qabsaa jedhe? Maaf dubbii garas kallattii takka qofaan agartanii? Kanaaf yaada ijaarsaa maan fin? Hayyee amma TPLF humna akkamii akka qabdu ni beeytanii? Maaliif dubbii san Jeneraal Kamaal jedhee maan xiinxallina? Dhibbarraa dhibba sa'aatii ammaatitti Oromoo walloltuun barbaachiftu. Olaa ka bosona jiruu wallola, mana keessa jiru taa'ee wallola, dhaabbilee siyaasaatti wallola. Oromoo walloltu, Oromoo wal cabsuuf walirra wajjattu hin barbaachiftu. Biltsiginnaa akkaataa adeemsa jara namni jibbu waan haga kiyya jiru natti hin fakkaatu. Adeemsa jarri itti deemaa jirtu waan namni haga kiyya jibbu jiru waan natti hin fakkaatu. Hayyee biltsiginnaa tana waraanaan mo'achuu ni dandeettaa? Wanni jarri feetu waraana. Maaliif? Kuni humna isaan qaban waan isaan danda'attu waraana. Fakkeenyaaf humna chaalenjii jara godhuu danda'u. Yaada chaalenjii jara godhuu danda'u. Fakkeenya akka itti Jawaar deemu kana. Kana ammaaf deemuu hin dandeenye dhaabbileen biraa. Kanaan mo'achuun hin danda'amu? Ni danda'ama. Polotikaan TPLF irraa kaasee haga biltsiginnaatitti du'ee harkaa dulloomee jira. Polotikaa tokko illee hin qabdu. Ajandaa akka kaleessa ila kunu haasaa Kamaal haasee kana ajandaa jarri isinii baafte haa isin Kamaal iyyitaniif ol bayanii Jeneraal Kamaal nu deeggaree isiniin jedhan. Kana aktiivistoonni egaa feesbuukii namni qulfii isin hibanuun barbaachifne ofii banattanii seentanii
ol baatanii itti guuruu arraba keessan. Haaya kana hojiin akki itti diigamne, akki itti wal jala deemuu dadhabne, akki itti hooggansa keenna kabajuu fi hooggansa keenna jala deemuu dadhabne akkana. Osoo mee bilisiginnaan nu deeggare jette baga isin deeggare. Jeneraal Kamaal dhuguma bilisiginnaa deeggaraa jirta. Meeti karaan inni deeggareen naa hima. Warri akkasii gaafachuu danda'u ni jira. Hin beettii miree karaa taayyeen gaa maqaa baase girrisaan baanan bara warra feesbuukii irra nama arrabsu kana malee qeerroo bar onnee rasaasa kennite sanii miti. Girrisaan kun olaalaan mahadha. Amma osoo iftaan miidiyaan bira dhiyeessee Jeneraal Kamaal waan gaarii dubbate. Faaruu. Kana. Gadhaabadhaamee dubbii ciinceessaa mee bilcheessaa laalaati. Yoo dubbattan dubbadha. Yoo dubbattan yaada araaraa dubbadha. Jeneraal Kamaal moo eenyutu abukaadoo isin ergate mee kalee? Mee suuta haa deemnu. Yoo suuta deeman suuta qoreen nama waraantee. I am sure warri kalee akkasitti danfitanii Jeneraal Kamaal irratti duulaa turtan akka isin deebitanii safaarsitan isin beeka. Ni amanalle. Dhiirtii yoo ilaalaal ejjannoo qabaatteef sodaan qabaanne akkasitti waan jiru ila. Kallacha keessa dhooftee dubbatti. Waraana kamiinu humna waraana hidhatee mootummaa kana cabsuuf deemu bira dhaabannaa jedha. Sababa nageenya ummata keenyaatiif. Ani ummata irraa tokko kan nageenya kiyya naa eegu barbaada. Sababa humna hidhatee bosona jiruutiif lubbuun nama meeqa batte. Osoo humni hidhate bosona hin jiraatini mootummaan ummata nagaa irra qawwee oliin fuudhu. Yoo guddatte ila yoo dubbiin guddatte yoo mara ila humna dhabee wallaalee wanuma guutuun harkaa dhumatte beekumsi qabu harkaa dhumatte humna ce'a. Hayyee humni asiin qawween daaraa si godhee angoo qabadha jedhu osoo jiru mootummaan hayyee taa'ee laala. Sababa kana keessa waa meeqa miidhama? Qabeenyi uummataa ni miidhama. Nageenyi uummataa ni miidhama. Lubbuun namaa ni gaagamti. Kanumaan ala wannummaan Jeneraal Kamaal dubbate maal hime? Kaamin inas international baase gama tokko qofa qorate warri mootummaallee dalagaa ofii dalage hin waakkanne badii ofii waakkanne. Ka warri jedhilleeni kanu ajjeefne qofti maaf dubbatamaa badiin nu dalagne qofti maaf dubbatamaa. Hayyee badiin hin dalagamne gara biraati. Humna fedheen haa ta'u. Mee nama nagaa ofiitiin maatii ofii salaamuu deemu yoo ukkaamsan badii miti kun. Uummanni nagaa ol bahee himataan jiru. Ukkaamsanii qabeenya nurraa saamaa jiran jedhanii himataan jiranii. Namni meeqa buqqa'aan jiru. Nu deeggaruu dhabdan qabeenya keessaniin nu qarqaaruu dhabdan jedhanii namni saamamaan jiru. Nageenyi uummataa waan kamiinuu dur. Yoo nageenyi uummataa jiraate dhaabbileen siyaasaa jiraatti. Yoo nageenyi jiraate mootummaan jiraata. Nageenyi jiru jedhanii mootummaa komachuuf uummanni mataan isaa naga barbaaduun barbaachisa. Nageenyi jiru jedhanii mootummaa komachuuf dhaabbileen siyaasaa naga barbaaduun barbaachisa. Dhaabbileen ofii isaaniitiin naga buusuun feene mootummaan badii hojjate jedhanii nama komachuu hin danda'an. Kanu. Abaa'uun gaafa duraa humni bosona narraa hafe haga xixxiite haa xixxiitu. Beekamtii kiyyaan alaa jedhe ofirraa lafa kaa'e.
Ana immoo dubbii tana deebisaniiti abaa'oo biyya keessa jiru waan mamaxxansaniif naan gala. Uf danda'e dhaaba uf danda'e hidhatee socho'uu akka jiru. Abaa'oo biyya keessa jirtuun waan itti laaqaniif hin beeku. Eega lafa ofirraa kaa'e humna narraa humna bosonatti hafe an hin beeku. Kiyyaa miti jedha. Hatta kaleessa jeneraal Kamaal miila tokkoon naga keessa dhaabatanii miila tokkoon waraana keessa dhaabachuun hin barbaachisudha. Ifamanii torkii ciccita. Hayya abaa'oon gaafa duraa ofirraa buuse. Abaa'oon Daawud Ibsaatiin hoogganamu ofirraa buuse humna bosonatti hafe galaa jedheeni dadhabe. Kiyyaa mitii jedheemi. Suni dhaaba uf danda'e mootummaa waliin haa dubbatu. Dhaabbileen maan tunniinu ufii isaaniitii karaa danda'aniin maa furmaata ittiin goon. Wal cabsu walii galuu caalaa wal cabsutu itti laafa mara isiitu. Walii galuu caalaa wal diigutu itti laafa. Hundi isii wanni onne jaraa keessa jiru hisdi inaaffa tanu cuufti isii. Osoo dhaabni kun du'ee hanqofti hafeef deema marrinu. Kunniin ammoo akkasitti Oromoo hoogganuu hin danda'an. Oromoo faayidaa fiduu hin danda'an. Gaafni Oromoon tokko taatu gaafuma nama buqqisan gaafuma balaan guddaan gadi bu'e qofa. Gaafa balaan gadi bu'e tokko ta'an sun Oromoon fayyadu. Silaa yeroo nagaa tokko ta'anii balaa buusan ofirraa dhoowwutu furmaata. Yeroo nageenni jiru tokko ta'anii balaa dhufusan ofirraa dhoowwuu danda'utu irra sirri. Gaafa balaan dhufe waliif fiiganii osoo garaa keessa dhoqqeen ajaa'ibu jiru. Gaafa balaa wayii bu'e waliif fiiganii tokko fakkaatan nama waliin jiru fakkaatan. Uf sobu sun uf sobu ummata sobu. Wanni haasaa isaa keessaa mul'atu guddaan tokko gamtaa laala akka tartiiba itti gamtaan bade laal. Ansi hoogganuu qaba ati nan hooggantu yaanni ati fidde laafa yaanni firaa haaromni dhufuu qaba akka haarawaatti uf ijaaruu qabna. Kun ammootu yaada san diigee gara mootummaatiin illee dhaabbilee keessaa hawatanii wal harkisanii gara mootummaa wal galchuu. Mee hayyee yaada waan ummanni barbaadaa ture. Dhaabbileen Oromoo tokko ta'a bakka jirutti diqqaan tanuma qaaqa guddaan kana qaaqa jaartiin dargaggeessi kana qaaqa. Tokko ta'uuyyuu kan hin dandeenye wal diiguu ni dandeetti kinu akkanatti. Wal diiguu ni dandeetti. Ammoo ummanni osoo dhaaba tokko tokkoon irra duuluu baattanii dhaabuma guutuu isi harka jalaa fudhatan abaadaan nu isin jalan deemnu haga tokko taatanii hoogganaa tokkochaan nu gadhuftanitti osoo jechuu danda'e maal taati mee wanni jarri taatu maali? Wannummaan jarri ta'uu dandeettu maali? Abaadaan tokkoon keessan nu keessan bayina haga tokko taatanii hoogganaa tokkoon ufii wal hoogganuu dandeettanitti abadan isin hin dhageenye osoo manni jedheeni wal gahii jaraatti gabbahuu diidani tokko tokkoon fiiddaniiti wal arrabsuun kun hin uumamu osoo dhaaba tokkocha jabaa qabaanne. Jaalatee osoo hin taane namni marri ilaalcha wal faanaa fudhata. Moo keessaa baaftanii nama tokko tokkoon arrabsitan yoo san. Badii feete haa hojjettu bilisiginnaan dhaabbilee Oromoo tana jaalti. Badii hojjettee garuu.
waan sirrii hojjettee osoo hin taane badii hojjettu san irratti dhaabbilee Oromoo tana caalti. Tanaaf akka feete sitti taphatti kuno. Laal tokko ta'uu isii dhoowwitu warra biyya galee harcaaftee fixxe kaan fuutee ujala seensifti yoo feete fuutee gad darbiti. Wanni kana jara godhe maali? Warra garaa sharri walii baatee tokko taana dhee ummata sobu kana. Kanaaf bilxiginnaan humna godhatteeti gargar jara qooduu dandeetti. Bar mammaa ka yeroo Oromoon mammaaytuu sanitti dhuftee galtee bar dhaaba sadi taateeti sa'a adii sa'a arrawaa sa'a gurraachaa fi sa'oota sadiin san taateeti gargar baatee amma laali. Wal cabsuuf sadiinuu wal cabsiteeti adda addaan deemuuf. Gaafa san bilxiginnaan takka takkaan irra keetti jecha qalama diimaa. Tokko ta'uu dadhabde, tokko ta'uu jibbiteeti miti, tokko ta'uu dadhabde. Akkamitti dadhabde? Martinuu anas si caalaa malee ati na caaltaa, situ narra wayyaa, situ narra dhageettii qabaa, situ narra mul'ata qabaa, situ narra saba kana deemuu danda'a. Waliin kennitu. Natu si dura dhaabate. Natu si dura akkana ta'e. Natu si dura qabsoo akkasii godhe. Kun Oromoo qileematti oofa. Eenyu eessatti illee moo'annoon nun galchu. Yoo bilxiginnaan ol baate Finfinneen magaalaa gudditti naannoo Amaaraatti isiniin jette wanni taatan takka illee hin jirtu. Akkanatti deema. Saba kana ficcisiiftan malee haga isin tokkummaa qabaattanii nama hoogganuu hin dandeenye dhaabbileen Oromoota jennu tun haga ufii wal hoogganuu hin dandeenyetti haga ufii walii galuu hin dandeenyetti haga ufii walirra duultanitti dheengadda abaa'oo tokkoome keessa jaaljaarraa abbaa nagaamee maal haasayaa ture kana haga diinatti achi duulanirra haga walii yoo walii duulan jabaatan yoo walirra dhagaa guuran dabaatan maa yoo waliin haasaan kabajaa waliif hin haasof jawaaroo yoo bilisiginnaan beeksisa feete baafte ibsa feete baafte dhaabbilee lubbuun hin jirre maali maqaa xixiqqaa akkanaatiin wal mammadeessaa walitti dabalamuun wal mammadeessaa walii hoogganamuun hin jirti maa kabajaa waliin kenni bar warri hadda hangaasaa Ibrahim amma Facebook marra nama marrabsaa oolu kana deeggaree waliin harka dhayaa ture maratu har'a deebi'eetiin Jeneraal Kamaaliin hiriyaa hangaasaatti gad deebise footoo gaafa inni galu waliin kaan fuudhee hadha Facebookaan ol guuta. Isini waa madaalaa dura waa dubbachuu dura waa madaalaa namni kun eenyu jedha hujiin isaa maali jedha wanni inni dubbate tun hoo asiin dura hoo maal dubbatee jira ta'amma dubbate tun hoo maal fakkaatti xiinxalluu akkasii yoo qabaattan waa dubbadhaa. Yoo dhaaba keessan dhaaba isin deeggartan qeeqa sirrii yoo ta'e fudhaa jal'isaa karaa itti uf sirreessitan dhiibbaa godha. Yoo wanni isin qeeqe sirriin ta'iin akka sirrii isin hin taane karaa kabajaa qabuun qeeqa.
warri osoo hin beekne bilisiginnaa deeggartanoo kanama ajaa'ibu kanaa bara. Warra osoo hin beekne bilisiginnaa deeggaru. Jeneraal Kamaal inni rakkalee duuluun keessan bilisiginnaa deeggaru jirtan. Kanuma wanni biraa takka illee hin jirtu. Osoo Jeneraal Kamaal bilisiginnaan deeggarin isin Jeneraal Kamaal bilisiginnaa galeettanii waan durayyuu jarri nuu yaaddu dhugoomsitanii fi karaa kanaan dhaabni abaa ollee faabaa oo haa shakku. Kaafaa olleen faabaa oo haa shakku. Wanni isin ooftan tana. Hayyee walqee kun danda'u dhaabni Oromoo dhaabbileen siyaasaa yoo dhaaba abaa oo karaa tokkoon seeraan qabsaa jedhee karaa tokkoon qawwee hidhatee socho'u inni qeeqe sirrii miti kuni jedhe. Hayyee ati waraana hidhatee sa'aatii ammaa kana socho'u ka sababa isaatiin Oromoon meeqa dhumaa jirtu ni deeggarta. Gabbayi ni deeggaraa waraanni ammaan tana sirri bosona seenuu qaba jedhi bosona seeni ka'i. Dhugaamee Kamaal balleessee kalee Jeneraal Kamaal sirriin dubbanne deeggarii ka'iiti. Mee Jawaariin hadha miidiyaa irratti haa gaafatani. Ni deeggaraa waraana sa'aatii tana hidhatee socho'u. Ati tokkoon kee ni deeggarta. Oromoon nuu galaa jettee kadhataa turteen dadhabne. Hayyee ilaalchi inni itti amane kabajamuufiin qabu waraana kana. Yoo danda'an karaa haqaaf sirriitiin wal amansiisuun sirriin turre mootummaan kun wanni inni barbaadu nama waraanaan itti deemu deeggara. Yoo feete ila warra bosona jiru kana mootummaa warii kafalee fi akka jabaattee loltu jara godha. Yoo kasii galu taate. Maaliif? Mootummaa waraana keessa jiru tokkoffaa filannoon geggeessu. Lammaffaa nageenyi biyya san keessatti bu'ee namni mootummaa deeggaruu fi deeggaruu dhiisuu hin danda'u. Kanaaf biyya jeeqa mootummaan illee. Kanaaf par hadha riphee lola jira yoo jette yoo fedhe Wallagga dhaqee nama haga fedhee yoo fixe addunyaa barka himu bar riphee lolaanaan lolu kana fixeedhaan hima bar sababa isaa bar namni nagahaa bar abbaa ilmaanii haadha ilmaanii bar lubbuun badaa jirti. Kana kalee Jeneraal Kamaal deeggaruu dhabe waraanni bosona jiru sirriin deeggarra jechuu akka jedhu feetani. Waraanni hadhaan tana jabaate mootummaa kana kuffisuu hin dandeen Oromoon fayyadu. Osoo kalees gaafa galaa jedhan waraanni hagana humna qabu kun galee leenjee poolisii Oromiyaatitti poolisii Oromiyaati ol dabalame wallahi biltsiginnaan akkana onneerra isin hin dhaabattu. Wanni biltsiginnaan onneerra isin dhaabatteef tanaaf tokkoffaan hayyee sa'aatii ammaa kana paartileen Oromoo gacciniinnadhaa irra wajjadhaa karaa nagayaatiin waraana kana galchaa poolisii Oromiyaatti dabalame mee lammata mee Oromiyaa namni ugguhaa jiraatu. Namni lubbuu ofii tana kennee bosona seenuu hunda dhabini yoo ummata keessa galee humna nagaa Oromiyaa ta'e irra faayidaa qaba Oromoof. Waan feete naan jechuu dandeetta an kanattu natti sirri. Bosona keessaa ufiillee miidhame sababa isaallee sabni kunillee miidhame sababa isaa namni nagahaa du'uu malee har'a mootummaa ganna meeqa waraanaan uf ijaare ka biyyoota ollaatu akka fedhe sodaachisu kana karoorri keessamee ganna meeqa cabsuudha. Ganna meeqatti angoo qabachuudha. Yoo feete dhibbarraa ajjeesi garuu angoo qabachuu hin dandeessu.
ummanni hooggansa dhaaba siyaasaa siif hojjedha jedhu jala deemuu hin dandeenyellee hooggansa waraanaa ka bosonaa dhufe jala deemuu hin danda'u. Akka namaatitti waan qabatee itti amane sanitti ejjannoo qabaachuun nama kamiitu dhiirummaa sun. An akka kiyyatti dhiirummaa na gammachiisa. Waan hojjetu irratti sirri natu karaa sirrii irra jira jedhee irra cichuun haga lubbuu ofii kennuu irra cichee hojjechuun dhiirummaa. Garuu karaan sirriin kana jedhee yaadaan namni challenge si godhu namni yaadaan si mooyu yoo jiraate yaada sirrii fudhachuun mooyamuu miti. Mooyamuu miti sun. Waliif dhagahuun keessatti akka Oromootitti bakka kanaa dhufee gosa kanaa inni gosa kanaa akkam Harargeen namooyaa akkam Wallagga namooyaa akkam Arsiin namooyaa akkam Arsiin hoogganamaa akkam Shawaan hoogganamaa akkam Walloon hoogganamaa dhiifne yaada bilchaataa yaada saba kana qarqaaru yaada qabsoota na ufdura sissu yaada mooyannoo kenna bubbulchu walirraa fudhachuu qofatu barbaachisa. Adeemsi hadha deemu jiru waraanni adda bilisummaa Oromoo ka hidhate Wallagga keessa jira. Wallaggaan haga fedhan butuchan jechuu hayyee san butuchanii irraa bayanii waraana riphee lolaalee dhabamsiisuun hin danda'amu. Yookiin achirraa ka'ee Boorana baqataa, Baalee Arsii keessa baqataa, Harargee keessa baqataa, faana masiqanii hin butuchanii ganna 27 jettaniimi ganna 50 akkana wal butuchaa jiraatan. Wal mooyachuun hin jiru jechuudha. Osoo kalee gaafa wal kadhatan san mootummaan illee akka waraanni kun galu barbaade. Ni gala ture hin barbaadu mootummaan. Yoo waraanni bosona keessaa gale biltsiginnaan isin baantantuun guyyaa san mooyatamte. Naa qabaa dubbisan irra deebi'a. Osoo waraanni kun bosona keessa jiraachuu baate guyyaa san mooyatamte biltsiginnaan. Yaadaan nama challenge godhuu hin dandeettu ture. Balaa buufte balaa keessa rizqii barbaaddi. Lubbuu ajjeefte lubbuu keessa angoo barbaaddi. Nama nagayaa akka feetetti itti taphatte maqaa nama moggaaftu dhabdii bara osoo waraanni kun bosona keessa hin jiraanne. Waanuma namaan hiituu fi waanuma namaan darartu dhabdii bara. Dhaaba siyaasaa biyya keessa teettee karaa nagaati yoo ati deeggarte mootummaan dhufee qawwee si kaasee si ajjeesa. TPLF iyyuu akkasin nama ajjeesu. Nama hidhuun ni jiranii hiiti. Kaleessa illee qeerroon ila harka duwwaa akkana jette TPLF illee firfirsite. Gaafa biltsiginnaa lilleen sadarkaa sanitti deemte akkasumatti isii argufanii isii firfirsan. Kadhaabni haga sawwaa nama afoo deemu nama waliin jiru dhiisi. Kawwanni namni nama hoogganu nama waliin jiru dhiisi. Gaafa qabsoon qilleensaan hoogganamtu ni mooyatan. Wanni Jeneraal Kamaal jedhe Oromoon gara kamiinuu waraana jidduutti miidhamuu qabu. Sabni nagayaan waraana jidduutti cilaayuu qabu. Yaanni wal arrabsuu yaanni yaada walii yaadaan wal mooyachuu dadhabuu ammootu diigama malee ijaarsan fidu. Mirkaneessaa fi gosummaan biltsiginnaan gosummaa miti. Tokko tokkoon dur tokko shanii jedhanii ijaaranii ilma abbaa yoo abbaan kan kee ilma shan qabaate ilmuma shanaan kana walirra hooggansa godhan yeroo TPLF jirtu. Biltsiginnaan ammootu ammaan tana gosa gasidachaafte si charachartee akka ati waliin dhageenye si gooti. Kanuma wanni poolitikaan jarri harkaa qabu takka itti ta'an.
yoo dandeette ammoo waraana kana nu godhaara jettee akka barbaadde uleensi cafaqaa rasaasaan mataa keessa si dhayaa waraana keessaa dhufteettee yoo feete waraana deeggaraarti jettee hidhasi oofa ajandaan jarri harkaa qabdu kanuma qofa madda marii wanni jedhan sun illeen hiikkaa takkatti illeen qabu osoo madda marii maqanaa ummanni irraa fudhatee jarri itti hojjechuu hin dandeettu hin beektu ka nagaan hojjechuu hin beektu yoo si qoodde yoo maqaa waan maqaa sitti hin moggaaftu qabaatte kanuma kanaan ala ajandaa jara dhabsiisuudha wanni barbaachisu yoo biltsiginnaa mo'achuu barbaaddan ajandaa jara dhabsiisu yoo jarri ajandaa qabaatte wanni ajandaan jalqabaa kajara waraana humna hidhatetu nuun lola kun ajandaa guddaa kanaan loluuf addunyaa guutuullee kana jettee amansiisuu dandeetti biyyaa miti yoo dhaabbileen siyaasaa biyya keessa sochootu tun ufii wal dandeettee waliin hoogganin ufii wal dandeettee waliin cabsin wal cabsitee waliif bultee waliin hin hoogganamin Oromoo faayidaa takkallee hin qabdu namu badhe nyaatamee dhuma dhaabni marrinu yoo mara laafee harka kennate biltsiginna gala akka feetetti arrabsaa akka dur TPLF OPDO nutu isin ijaaree nutu dhoqqee irraa isin tolche jettuun san akkasi ittiin taphatti biltsiginnaan baxxeessitee gara feetee gara galchite kabalaasaa akka feetetti olii gad ergiti yoo ammoo dhaabbileen Oromoo tunniin gacciniinnattee dhugaa jirtu walii himtee ati dalagaan kee kana kanaaf wali qabamuu nu dhorgite ati dalagaan kee kana kanaaf tokkummaa kennan jaalanne waliin jette wal mooyachuu dandeette Oromoon ni mooyata yoo ammoo namni tokkochi gabbahee dhugaa dubbate ashaallaleen kaasii kaate ta arrabni akka bofaa dhanquu tokkummaa dhoogge warra arraba dhanquu kan ka dhaabbilee Oromoo tanayyuu tokko ta'uu isii dhoogge warra arraba dhanquu kan wanni onnee dhaabbilee osoo wanni dubbannu marre isin tokko taatan malee hin sochoo isin tokko taatan malee isin deeggaru tokko taa sagalee takkattiin hooggansa tokkochaan gabbayaa oonu jenne hin baati gara dhattuun qabdu laaftee turte laaftee lakki waan ummanni keenya nuun jedhe fudhachuu qabna wanni ummanni keenya fedhu tokkummaa keenya jedhaa turte achuma asigaa ajandaa tolfatee namuu kun biltsiginnaa keessa taa'ee achi as nama arrabsa kun ala taa'ee biltsiginnaa achi arrabsa kun dhaaba keessa taa'ee dhaabuma waliin jiru arrabsa kun asumatti natu si caala anas si caalaani wal sukkuuman kanaaf tokko ta'uu malee furmaanni Oromoo dhaabbileen siyaasaa tun fiddu tokkollee hin jiru mee har'a Daawud Ibsaa Arsii keessatti Arsii keessa bayaa jira Kamaal Wallagga keessa bayaa jira maali diinummaa kana ka fide warra jalaan nama arrabsaa oolu kan warra ajandaa baasee Kamaal gantu Kamaal Arsi Daawud Wallagga maali Wallagga Arsiin jaalattu Arsiin Shawaan jaalattu maaliin kanan taatu waan akkanaati wanni dhaabbileellee tokko godhuu dhoowwe ummataatu gargar jiru kan dubbii tanniin dhiisuudha wanni barbaachisu ila Daawud Kamaaliin keessa seenee Kamaal Daawudiin keessa seenee Dr. Mararaayyoo jarrituun wal sadeen yaanni jaraa wal keessan seeniini
ummata kana waliif galchuu fi ummata kana hoogganuu hin danda'an. yaada kalee fi wanna gubbabanii taatan kana wal sukkuumanii wal dadhabaniiti amma karaa wanni kaaniif wal cabsuuf ammootu yeroo gabaabdutti OMN irratti jaara dhaabbilee tana sadiinuu nuu fidanii dhaabatana sadiinuu fidanii tokko ta'uu hin dandeettamoo hin dandeettanii ummataaf gaafachuu wanni furmaata tokko taana yoo jette tokko ta'u yookaaniif ummanni jaalatee osoo hin taane dirqamee biltsiginnaa deeggara dirqamee biltsiginnaa filata maaliree dhaaban jirre waan hin jirretti namni angoo na bulcha jedhee isa filata kanumaafu waan feetan jettanii dhukkeen irraa kaasuu dandeettanii yaanni kiyya kana kamaal nan erganne paabaa nan erganne maarreen nan erganne kun yaada mataa kiyyaati akka feetan dubbachuun feesbuukiin gabbana nam tokkollee isin hin dhowwu naga keessa jiraadhaa an fixadhee jira bye bye